Nagaa akkam jirtu kabajamtoota maatii miidiyaa dirree barnootaa. Kun tuutoriyaalii koorsii Global Trends yookaan Global Affairs jedhamu irratti afaan Oromootiin isiniif kennamudha. Maqaa masaarraa akkuma hubannu Global Trend jechuun addunyaan garamitti akka deemaa jirtu. Eessa turte, eessa jirti, eessa immoo deemutti akka jirtu. Yookaan immoo Global Affairs jechuudha maqaa biraatiin isin waamna. Global Affairs yommuu jennu immoo dhimmoota addunyaa jechuudha. Dhimmoota addunyaatti gaas jalatti kan laallu jechuudha koorsii kana keessatti. Yommuu jennu dhimmoota xixiqqoo mini jechuudha. Dhimmoota xixiqqoo qofa miti. Just dhimmoota addunyaa akkuma waliigalaatti koorsii kana keessatti wajjin laalluudha. Koorsiin kun akka freshman koorsiitti yookaan akka common koorsiitti barattoota waggaa jalqabaa yuunivarsiitiis ta'e dhaabbilee barnoota olaanoo join godhaniif koorsii laatamudha jechuudha. Koorsiin kun barattoota dhaabbilee olaanaa join godhan yookaan itti makamaniif kan laatamudha. Barattoota kanaaf hubannoo dabala addunyaa ammaa keessatti global world keessatti akka isaan dorgomtoota ta'aniif isaan gargaara jedhame koorsii laatamudha jechuudha. Tuutoriyaalii faana oliyaad baraticha dhabboleessi keessan yuunivarsiitii Finfinnee School of Law irraa kollejjii seeraa irra hamma dhumaatti nafaana turaan isiniin jedha. Miidiyaa keenya miidiyaa dirree barnootaatiif haaraa warri taatan immoo subscribe gochuu akka hin daganne viidiyoo kana laaluun dura immoo ituu like gootanii natti tola hojii caaluuf na jajjabeessa waan ta'eef yoo isinitti tole like godhaa yookaanis dhiisaa rakkoon qabu. Chapter 1 eegalla jechuudha. Chapter 1 eegalla tuutoriyaalii kanaani. Chapter 1 understanding international relation dha. Waa'ee international relation jalatti mari'anna hariiroo addunyaalessaa jechuudha. Hariiroo addunyaalessaa. Ilaalaa amma waa'ee globaliiti kan haasofnu jalatti waa'ee globiiti addunyaa waliigala isheeti jechuudha. Garuu waa'ee lookaalillee haasa'uu inni asuma kaaniitu waan ta'eef dhimmi lookaalitti ta'u addunyaa ga'a. Addunyaatti kan ta'u immoo lookaalii ga'a naannoo nu bira dhufa jechuudha. Kanaaf waa'ee gloobii gaafa haasofnu addunyaa gaafa haasofnu waa'ee ofii keenya illee haasaa jira. Waa'ee ofii keenya gaafa haasofnu immoo waa'ee addunyaa haasaa jira. Kanaaf waa'ee international relationiiti chapter 1 jalatti kan laalu. San dura garuu waa'ee nation ilaalla. Waa'ee sabaa jechuudha. Waa'ee nationalism ilaalla. Saba ofii jaallachuu yookaan sabboonummaa. Waa'ee state ilaalla. Waa'ee biyya. Konseptiiwwan sadeen tana laalleetu international relationitti ceenaa jechuudha. Hamma dhumaatti afaan turaan affeerraa kooti ammas. Nationalism jechuun the most influential force in international affairs. Dhimma addunyaa keessatti nationalismiin influential force dha. Mbeettu sababii sabboonummaatii fi biyyoonni baay'een isaanii kan uumaman. Xaaliyaanii fa'aa Jarmanii fa'aa fudhachuu dandeessu. Sabboonummaa irraa kan ka'edha jechuudha. Nationalismiin influential force dha. Still ammayyuu jechuudha. Baay'een isaanii bosonatti kan galaniif sababii sabboonummaatii fi baay'een isaanii mootummaa irratti kan ka'aniif even terroristii kan ta'aniif yeroo itti shororkeessitoota ta'an illee jiru namoonni saba ofii jaallachuu irraa kan ka'e. Kanaaf influential force ta'uu isaa argina. Sabboonummaan jechuudha yeroo ammaa kan addunyaa ammaa keessatti nationalism caused the outbreak of revolutions and wars across the globe. Addunyaa keenya keessatti revolutionii adda addaa ka'uu revolutionii adda addaatiif sababa ta'ee jira nationalismiin yookaan sabboonummaan jechuudha. Waraanni adda addaa akka ka'u sababa ta'ee jira. Factor for the collapse of old empires. Empire durii keessumaa empire akka Faransaay faanti Raashiyaa keessatti fa'a. Empire durii akka kufuuf sababa ta'ee jira. Nationalismiin jechuudha sabboonummaan. Led to the emergence of new states. Jechuun biyyoonni baay'een akka isaan hundeeffamaniif akka uumamaniif sabboonummaan sababa ta'ee jira jechuudha. Kanaaf the most influential force in international affairs kan jennu.
As a result of nationalism, the concept of nation states was emerged in world politics. Gartanii sababii sabboonummaarraa kan ka'e konseptii nation state jedhama. Nation state jechuun biyya saba tokkorraa uumamte jechuudha. Nation jechuun utuma jennu saba mitiire saba jechuun ammoo uummata afaan tokko aadaa tokko seenaa tokko qabu jechuudha. Saba jechuun colorful miti jechuudha akka ittiin akka biyya colorful kan hin taanedha. Nation state jechuunis immoo akkasuma biyya saba tokkorraa uumamte jechuudha. Biyyoonni tokko tokko jiru gaa biyyi saba tokkorraa uumamte. Lakkoofsa muraasa ta'anis jiru jechuudha. By the way, utuma jennu nationalismiin yoo extreme ta'e sabboonummaan yoo akka malee guddate walitti bu'iinsaaf sababa ta'a. Nuyi fi isaani jechuu wal qoodinsa akkasii uuma. Nuyi fi isaan. We and they. Wal qoodinsa akkasiitu uuma. Du'u saba qoofan du'a. Miira jedhu nama keessatti uuma. Extreme gaafta waan akkasii uuma. The words nation, state and the country are used interchangeably and this is not correct. Jechoonni kun yeroo tokko tokko wal jijjiirreetu itti fayyadamna. Nation saba Ingiliffa isaatiin hiikama. Oromiffa isaatiin hiika adda addaati kan qabu. Ingiliffa isaatiin garuu yeroo baay'ee nation, state and country jechoota jedhaman kanneen wal jijjiirreetti gargaaramna garuu sirrii miti. Not correct. Sababni isaas nation jechuun sabadha miti. Saba aadaa tokko afaan tokko seenaa tokko qabudha. Jechuun Hayward akka jedhutti jechuudha keessoo namichi Hayward jedhu kun nation akkamitti ibsa? Nations are historical entities. Historical entities that evolve organically out of more similar ethnic community. Saba tokko saba wal fakkaataa jechuudha. Ethnic background isaanii tokko kan ta'e. And they reveal themselves in myths. Ofii isaanii immoo karaa miizii karaa afoolaa jechuudha. Legendii akkasuma afoolaa jechuudha. Karaa adda addaa kan of mul'isan. Seenaa wal fakkaataa kan qaban. Neeshinii jechuun isaanii jedha. Hayward neeshinii jechuun akkasii. Steetiin ammoo waan walxaxaa baay'ee kan of keessaa qabdudha. Waluun argatu jechuudha. Saba biyyaa fi country'n illee state irraa adda yeroo itti ta'utti jira jechuudha. Interchangeably itti fayyadamuun sirrii miti jechuudha. For instance, United Nations jenna yeroo baay'ee fakkeenyaaf. United Nations. Amma akka afaan Oromootti mootummoota gamtooman jechuudha sirriidha. Garuu mee Ingiliffa isaa United Nations kan jedhu ilaala. Saba gamtooman jechuun fakkaatu. Saboota gamtooman jechuu fakkaata. Just United States tu jenne immoo Amerikaan jennu jalaa dhufa. United Country yoo jenne immoo ammas hiika jibbisiisaa wayii nu yalaata. United Nations waan jedhamu fudhatan garuu sirrii miti. Misnamed dha isheen kun. Maqaan kun sirrii miti jechuudha. Maaliif dhaabbanni kun saboota irraa utuu hin taane kan inni uumame biyyoota irraa. In reality it is an association or society of states instead of nation jechuudha. Biyyoota irraa malee saboota irraa miti kan inni uumame dhaabbanni biyyoota gamtoomanii yookaan United Nation kan jedhamu kun. Kanaaf misnamed ta'uu isaa argisiisa. Still isaan illee maqaa kana akkamitti akka itti gargaaramanii fi dogoggora isaanii maaliif akka sirreeffanne hubanne jechuudha. On the other hand, the end of the 18th century, the state was combined with a nation, forming compound noun, the nation state, which was organized differently and pursued different goals. Dhuma jaarraa 18ffaa keessa kuni kan ta'e nationii fi state kan jechoonni jedhaman kun walitti combined ta'anii nation state kan jedhaman uumaman yookaan state biyya neeshinii tokkorraa ijaaramte jechuudha. Isheen kun goolii tokkoof goolii adda addaatiif kan isaan akkas ta'aniif kan isaan organize ta'anii
karaa adda addaatii fi goolii adda addaatiin jechuudha. Gabaa in contrast faallaa jechuudha faallaa nation in contrast to state amma gaa nationii fi statein waan adda addaati concept adda addaati jenneerra. Kanaaf constitutes community of people joined by shared identity and by common social practice jechuudha. Maaltu nation in contrast to state faallaa biyya nation maalidha? Community of people joined by shared identity. Eenyummaa wal fakkaataa kan waliin qooddatan yookaan kan waliin qaban. And by common social practice. Shaakala hawaasummaa wal fakkaataa kan qaban jechuudha. Yookaan kan waliin qooddatan. Isaan sun nationii jennaan. Statein garuu akka sana miti. Ilaalla stateiniis akkamitti akka ibsamtu jechuudha. Nationalism in the first part of the 19th century was the liberal sentiment concerning self-determination. Liberal sentiment isaati jechuudha inni kun. Ofiin of bulchuu jechuudha. Self-determination. Sanii wal qabata ture jaarraa 19ffaa keessa. Nationalism yookaan sabboonummaan. Ofiin of bulchuu. Sabboontonni yeroo isaanii kaayyoon isaanii ofiin of bulchuu ture jechuudha. The right of people to determine its own fate. Dhimma ofii murteeffachuu jechuudha. Miti ofiin of bulchuu jechuun immoo self determination jechuudha. Kanaaf nationalismin yeroo sana kan inni gaggeeffamaa tureef kana jechuudha. Ofiin of bulchuudhaaf. In 1848, nationalist uprisings quickly spread across the Europe as everywhere the people demanded the right to rule as themselves. Kuda saddeeti afurtamoota yookaan immoo jaarraa 19ffaa keessa jechuudha. Sabboontonni baay'een isaanii Awurooppaa keessatti babal'atanii turanii kaayyoon isaanii ofiin of bulchuudhaaf jechuudha. Mirga ofiin of bulchuu nuuf haa kennamu. Gaaffiin isaanii kana ture. Fakkeenyaaf Finnish uummanni Finnish jedhaman yookaan sabni jechuudha. Kan maqaan nationalism jechuun nation irraa qabanii sabni Finnish jedhu maal barbaadu turanii independent Finland. Eurooppii keessatti jechuudha. Finland ishee bilisoomte ishee independent taate. Ishee of dandeesse barbaadu ture. Bulgaariyaanonni sammoo akkuma kana Bulgaariyaa independent Bulgaariyaa barbaadu ture. Uummanni Sarbis jedhamu immoo independent Sarbiyaa barbaadu ture. Kan biraas jiru jechuudha inda ta'u. Kanaaf self rule barbaadu turan jechuudha. 1861 waan ta'e beektu. Italy jechuudha Xaaliyaanii keessatti. Long divided into separate city states. Sandura Xaaliyaaniin egaa city state adda addaatti kan isheen qoqqoodamaa turte. Kutaa magaalaa adda addaatti qoqqoodamaa turte. And dominated by the church. Become unified country and an independent nation. Sambooda garuu unified taate jechuun hin gamtoofte jechuudha. Gamtaa Itiliin Xaaliyaaniin bittinnooftee kan turte sambooda unified taate jechuudha. Beedukaa history keessatti jechuudha. History sadarkaa iskuulii fi preparatoriitti barattanitti yaadattu yoo ta'e jechuudha. Yet it was only with the conclusion of the First World War in 1980 that self-determination was acknowledged as a right. Garuu self-determination yookaan mirgi ofiin of bulchuu kan inni beekamtiin kan kennameef yoomi jechuudha. Dhuma waraana addunyaa jalqaba yookaan tokkoffaa 1918 jechuudha. Yeroo sanadha ofiin of bulchuun biyyoota baay'eedhaaf mirga ofiin of bulchuun kan kennameef. After the First World War, most people in Europe formed their own nation states. Sambooda biyyoonni Awurooppaan baay'een isaanii mirga ofiin of bulchuu argatanii jechuudha. Argatanii nationalismiidhaaf iddoon kenname. Well, the revolution that took place in Britain's North American colonies bara waraana addunyaa jalqabaa dura jechuudha. Waraana addunyaa jalqabaa dura keessumaa 1786 yeroo sana yeroo itti Ameerikaan Britain jala Ingiliz jala bilisa baateedha. United Nations of American
duraan Ingiliizidhaan bitamaa turteen yaadatti yoo ta'e North American jechuudha. Koloniiwwan 13 qabdi turte Ingiliiziin Ameerikaa keessa. Garuu 1776 bilisa baate Ameerikaan. Francis keessattis 1789 dha. Kollaapsi kan ta'e Old Empire sun. Kunniin ka nationalistootaaf yookaan sabboontotaaf karaa saaqeef jechuudha. Modeelii ta'e fakkeenya ta'e. Provided a model for other nationalists to follow. San booda nationalistoonni biraas nus maaliif biyya keenya bilisan baafna jedhanii kaan. Keessumaa isa kan laalli kana jechuudha. Itilii keessatti Finniis waanti warri kun hundi isaanii Jarmanii fa'aa dabalate nus maaliif biyya keenya bilisan baafnu jedhanii kaan. Just modeelii kan godhatan Ameerikaa fa'aa Firaansi fa'aa uummata Faransaay fa'aadha jechuudha. In Faransay keessatti the king was officially the only legitimate political actor and the people at whole were excluded from politics jechuudha. San dura 1789 dura Faransay keessatti mootiidha akka legitimate political actoritti kan laalamu. Mootii qofa ture, sirna mootiitu ture. Uummanni dirree siyaasaa keessaa dhiibamaa ture. Excluded from politics. Dirree siyaasaa keessaan ala ture uummanni. Garuu bara kana revolutioniin ka'e jechuudha. Warraaqsi ka'e uummanni Faransaay warraaqsa kaasan. The old regime was overthrown and with the inter social order. San booda in kuffisan jechuudha. Warraaqsa saniin old regime kan immoo mootummaa durii sanaa in kuffisan jechuudha Faransaay keessatti. Understanding international relation. Well, amma asitti ilaalleetu kan xumurru paartii kana actors international relation paartii taanu ni kan laallu. Kanaaf international relation jechuun maal jechuudha? Azawee Jeremy Bentham yeroo jalqabaatiif kan itti fayyadame jecha kana international relation jecha jettu. Traditionally, international relation concerned the relationships among the world's government. Traditionally, gaafibsinu international relation yookaan waliigaltee addunyaalessaa jechuun relationship among the world's government. Hariiroo mootummoota addunyaa jechuudha. Hariiroo mootummoota addunyaa. Today, international relations could be used to describe range of interactions. Yeroo irraa international relation yookaan hariiroo addunyaalessaa kan jennuun kun range of interaction adda addaa of keessaa qaba jechuudha. Yookaan hariiroo baay'ee hariiroo eenyu gidduu people uummata gidduu uummata uummata addunyaa jechuudha. Groups gareewwan sadarkaa addunyaatti socho'an firms business firms kan ta'an dhaabbilee biizinasii adda addaa daldala irratti hirmaatan. Associations, paartiilee adda addaa ta'uu danda'a, or national ta'uu danda'a, sabaa fi biyyoota gidduullee ta'uu danda'a jechuudha. Akkasuma governmental fi non governmental kan ta'an yookaan inni joofa dabalate. Kanaaf hariiroo isaan gidduu jiru jechuudha international relation kan jennuun. International relation kan jennuun. Hariiroo isaan gidduu jiru kan ibsudha jechuudha. Participation in international relation is inescapable. Jechuun waan hafamu miti jechuudha. Keessatti hirmaachuun sababiin isaas addunyaa keessa waan jirruuf. Global already keessadha kan jirru waan ta'eef globalization yeroo waan ta'eef waan irraa dheeffamu miti jechuudha. International relationship keessatti hirmaachuun waan hin oolledha jechuudha. No individual, nation or state can exist in isolation. Kophaa fi jiraachuun hin danda'amu. Kophaa fi jiraachuun hin danda'amu. Sababni isaas kan jirru even namni tokkicha jechuudha ati kophaa kee. Sabni tokko biyyi tokko isolation in isolation jechuun kophaatti baatee jiraachuu hin dandeessu. Addunyaa waliin jirtaa jechuudha. General principle of international relation kan jennuun jira.
maal jechuudha general principle of international relation kan jennu fira dhaabbataa hin qabdu diina dhaabbataa hin qabdu garuu interest fedhii dhaabbataa qabda but permanent interest there is no permanent friend no permanent enemy but permanent interest permanent interest fedha dhaabbata interestii dhaabbataa qabda malee fira dhaabbataa hin qabdu diina dhaabbataa hin qabdu international relation keessatti sababni isaas maaliif beektu tokko fakkeenyaaf Eertiriyaan diina keenya turte ni dura amma garuu fira keenyadha yeroo kana 2015 gara fuulduraammoo waan ta'u hin beeknudha dhaabbataa miti diinni keenyas firri keenyas akka biyyaatti akka nama dhuunfaatti illee jechuudha garuu interestiin keenya yeroo hundumaa dhaabbataadha fedhiin keenya jechuudha. Fedhiin keenya yeroo hundumaa paawariidha guddinadha maaliidha fedhii dhaabbataa qabna malee diina dhaabbataa yookaan fira dhaabbataa hin qabnudha general principle of international relation jennaan isa sanaan. On the other hand, there are legal, political and social difference between domestic and international politics. Kana gaditti immoo legal difference, political difference, social difference, domestic and international politics gidduu jiru ilaalle gara taanutti darbinaa jechuudha. Well, PowerPoint kana fayyadamna jijjiirre University Finfinneetti Solomoniin kan qophaa'edha. PowerPointiin tun gabaabduudha. Baay'ee fakan taateedha. Ishee kana compare and contrast goon ilaalla jechuudha. PowerPoint kanaan international politics fi domestic politics. International politics yommuu jennu egaa sadarkaa addunyaatti jechuudha. Siyaasa sadarkaa addunyaatti jiruu fi domestic biyya keessatti kun immoo sadarkaa domestikiitti yookaan biyya keessatti politics jiru jechuudha. Kanaaf international law rests on competing legal system and no common enforcement. Gidani common enforcement hin jiru seera sana international law warri jennu hin jira miti seerota addunyaa warri jennu hin jira public international law private international law isaan suni competing legal system ta'ani common enforcement hin qaban seerota sana eenyu akka hojiirra oolchuun beekamu common kan ta'e hin jiru jechuudha. Beekamu jechuudha common kan ta'e hin jiru garuu as keessatti biyyadha enforce kan godhu koortii ta'uu danda'a poolisii fa'aa ta'uu danda'a. Seera sana law is generally obeyed and the police and the courts are enforce the law. Seera enforce kan godhu sadarkaa biyyaatti yommuu ta'u poolisii fi koortii fa'aadha jechuudha qaamota mootummaan muude authority kenneefidha. Akka addunyaatti immoo gaaf laallu common enforcementiin hin jiru. Lammaffaan no one has monopoly of force. Jechuun anarchytu jira jechuudha. Politics is anarchy. Monopoly of force. Yookaan humna hunduma kan qabatu hin jiru. Jechuun ama domestically gaaf laaltan biyyadha minire. Biyyoodha. Government has monopoly on the legitimate use of force. Mootummaan humna qaba. Mootummaan ol humna kan qabu hin jiru. Domestically. Addunyaa keessatti garuu kamtu humna qaba biyyoota biyyoota baay'eetu walitti dhufu. Monopoly of force kan qabdu hin jiru jechuudha. Anarchicaliitu jira jechuudha. Anarchical jechuun yookaan anarchy jechuun eenyu kan hin to'anne yookaan immoo sirna maleessa jechuudha karaa biraati sirna maleessa siraata alban jennati kan jennu anarchy jechuudha yookaan immoo central authority kan hin jirre jechuudha central authority amma domestically gaaf ilaaltan central authority kan qabu aangoo olaanaa kan qabu biyyadha. Mootummaadha mitiire mootummaadha. Anarchicalidha asitti immoo hierarchicalidha sirni isaa hierarchicalidha. Anarchical jechuun ilaalla bal'inaan asii gaditti paartii taanu keessatti ilaalla akka termii baay'ee barbaachistuu taate tokkotti important termii ilaalla anarchy gaaf jennu sirna maleessa central governmentiin
central authority kan keessa hin jirre jechuudha. Asitti ammoo biyyadha mootummaadha waan ta'eef hierarchicalidha. Hunduu gulantaa ofii qaba, hunduu caasaa qaba, sirna qaba jechuudha. Kan biraa no sovereign body. Sovereign body hin jiru jechuudha. Biyyoota adda addaatti kan walitti dhufu. Sovereign body hin jiru as keessatti garuu sovereign body governmentidha. Yookaan biyya. Legal jurisdiction isaa keessatti yookaan immoo jechuudha. No shared loyalty but sense of global citizenship is being emerging. Keessumaa yeroo ammaa kana global citizenship kan jennuun jira. Ani lammii addunyaati kan jedhamu warri jedhan. Ani lammii Itoophiyaa, Keeniyaa maaliitiin lammii addunyaati. Miseensa addunyaati. Shared loyalty hin jiru jechuudha. Yeroo ammaa garuu global citizenship kan jennuun kun reefu biqilaa jira malee. Asitti ammoo loyalty hin jira jechuudha. Jestan Itoophiyaawidha. Lammii Ameerikaatti akkas jedhama. Karaa biraa actors and not sovereign. Actors are not sovereign. As keessatti jechuudha. Domestically garuu actoroonni sovereignidha. Birmadummaa mataa isaanii qabu. Borderiin hin jiru. Internationally gaaf jennu borderless. Garaagarummaa isaaniitti amma ilaalaa kan jiru. Borderlessdha. Asii ka'ee asitti dhaabata kan jiru hin jiru. No beginnings, no ends. Domestically garuu biyyi tokko borderii mataa ishee qabdi. Daangaa mataa ishee qabdi jechuudha. Similarity immoo qaba. Similarity qaba. Politiksiin international politiksii fi domestic politiksiin wal fakkeenya qaba akkuma garaagarummaa qabu. Wal fakkeenya jalqaba power struggle dha. Hundinuu aangoodhaa fi kan isaan fiigan, kan isaan qabsa'an. Aangoodhaa fi aangoo barbaacha. Interestiin isaanii conflict of interest. Fedhii isaanii walitti bu'iinsa fedhiitu jira jechuudha. Fedhii irratti walitti bu'uutu jira. Poweriitu jira, aangoo qabu. What is international could be domestic jechuun akkuma jalqaba irratti isiniin jedhe wanti addunyaan irra geesse wanta addunyaan irra geesse tokko gadi bu'ee jechuudha. Domestikii ta'a biyyatti hamma lookaalitti gadi bu'a. Fakkeenyaaf international financial crisis could affect even the small economies of a country. Amma doolaarri yeroo ol ka'e keessumaa hin beektu. Doolaarri yeroo ol ka'e fakkeenya guddaa kan nuti hammam akka jireenyi nutti qaala'e asitti nuun Itoophiyaa keessatti jireenya akkamitti amma nutti qaala'e hin argitu miti. Argitanii financial crisisiin yeroo addunyaa biraa mudatu nuunis nu tuqa jechuudha. Karaa directii fi indirect hin taaneen indirectiidhaan kallattiidhaan yookaan al-kallattiidhaan nuunillee nu ga'a jechuudha. Nu ga'a. The spread of disease fakkeenyaaf COVID-19 ilaala amma kuni eessa what is domestic international asittammoo jechuun wanti domestikii ture wanti biyya tokko keessatti raawwate addunyaa biraattis affect godha jechuudha. Addunyaa biraa irrattis dhiibbaa uuma. Fakkeenyaaf COVIDin Chaayinaa keessaa kan ka'e garuu addunyaa hunda wal ga'e ergasi. From China to all countries for the globe jechuudha. Chaayinaa ka'e addunyaa hunda wal ga'uunsaa kan ibsu wanti domestikii ture internationalii irratti illee dhiibbaa akka inni uumu. Wanti immoo asitti immoo wanti internationalii ture domestikii irratti dhiibbaa akka uumu. Wanti domestikii ture international irratti dhiibbaa akka uumu. These force countries to have accepted international financial policies and the measures. Bitanii seera finaansii haaraa baasuu kana hunda nu gaafata jechuudha. Gaafa doolaarri nurratti ol ka'u fakkeenya keenya keessatti. Which for the global community to have the same policy toward these global issues. Keessumaa terrorizimii irratti, international crime, yakkoota addunyaalessaa warri ta'an jiru. Keessumaa mirga dhala namaa irratti yakkoota raawwataman. Deebisii yakkoota terrorizimiidhaan wal qabatee shororkeessummaadhaan wal qabatee isaan kunniin hundi rakkoo waliiniiti jechuudha. Addunyaa kanaaf rakkoo waliiniiti. Well, toopikii tana laalleetu xumurra
why we study international relation. Maalif baranna why international relation yookaan hariiroo addunyaalessaa kan jennuun kana maaliif kan baran inni jalqabaani to understand the global political, economic, social and cultural issues. Dhimmoota siyaasaa, dhimmoota diinagdee, dhimmoota hawaasummaa fi dhimmoota aadaa kanneen barachuuf jechuudha. Akka understand goone yookaan akka hubannuuf nu gargaara. Waa international relation gaaf barannu jechuudha. Lammaffaa immoo to understand the what, when, where and the why of events and the factors behind those events. Jechuun global political, economic, social and cultural issue kana what maaltu behind isaanii yookaan duuba isaanii maaltu jira. Siyaasa yoo ta'e, economy yoo ta'e, hawaasummaa yoo ta'e, aadaa yoo ta'e, duuba isaanii maaltu jira. When, eessatti, biyya kamitti waan jedhu jechuudha. Where, yoomi kan jennu yoomidha. Yoomi, yeroo kamii kan jedhu argisiisa. Where immoo biyya kamitti waan jedhu fa'a. Eventiiwwan kunniin sababni isaas eventiiwwan kunniin beekaa effektiin irratti qabu jenneerra. Fakkeenyaaf Ebola afaanti domestic incident inni kunis COVID-19 biratti jechuudha. Waan biyya tokko ka'e biyya hundaa wal ga'eedha. Biyya hundaa wal ga'eedha. Eessaa ka'e wanti suni yoom ka'e waan jedhu akka hubannuuf nu gargaara. International relation qo'achuun yookaan barachuun. To be equipped with the necessary tools to analyze events and gain deeper comprehension of some of the problems that policymakers face. Fakkeenyaaf naannoo economy irratti poolisii yookaan seerota baasu miniire. Just isaaniif illee gorsa akka kennu nu gargaara. Waa'ee siyaasa warra siyaasa xiinxalaffaa siyaasa illee akka xiinxalu nu gargaara. Equipped jechuun nu hidhachiisa jechuudha. Nu hidhachiisa yookaan immoo beekumsa nu hidhachiisa jechuudha. Waa'ee globaalii qo'achuun egaa waa'ee addunyaa qo'achuun nu gargaara. Gaaffii hin qabu. Itti aansinee kan laallu actors international relation. International relation keessatti actoroota yookaan taphattoota laalla jechuudha. Eenyu akka taphatu laalla jechuudha tokko tokkooni. State actors hin jiru, non state actors hin jiru, tokko tokkoon laalla jechuudha. Ibsa bal'aa wajjin tokko jennee ilqabnee jirra gaa kunoo paartiiwwan itti aananiin wajjin turra amma dhumaatti akkana faana taatan isiniin affeera. Tuutoriyaal wajjin nan baratichan ture obboleessa keessan. Miidiyaa dirree barnootaa maateriyaala argachuu yoo barbaaddan karaa telegiraamaa join gochuu dandeessu. Liinkii kunoo jala isiniif hin ka'a. Telegiraama miidiyaa dirree barnootaa join gochuudhaan maateriyaal barnootaa akkasuma odeeffannoo barnootaa beekumsa waliigalaa achirraa argachuu dandeessu. Seera irratti waan adda addaa irratti maturre baay'ee irratti jechuudha. Odeeffannoo dinqisiisoo fa'aa achirraa argachuu dandeessu. Oliyaad baraticha immoo Facebook akka kunoo asuma liinkii barbaaddanii follow gochuu dandeessu yookaan Oliyaad baraticha jechuudhaan inboxiidhaan friendii na godhadha. Addi na godha. Eebbifamaa. Ciao, isiniin jaalladha ishee.